Jirra jirtu daawwattoota keenya kabajamoo kanneen fagoof dhiyoorraan hordofaa jirtan martinuu har'a keessummoonni kiyyaa obbo Muhammadii fi obbo Leenjisaa Horooti. Obbo Muhammad akkasuma immoo obbo Leenjisoo yaamicha keenya fowwaattanii waan nuuf dhiyaattaniif ulfaadhaan isinin jaa duraan dursee. Galatoomii Badreetis. Galatoomii bareedinii baga ammallee baga deebiteen affee galata guddaa qabda. Tolemee obbo Leenjisoo isinirraa haa eegaluuti siyaasaan Itoophiyaa yeroo ammaan tanaa akka malee finiinee jira. Yeroo garagaratti Ameerikaa dabalatee biyyoonni hedduun mariif ta'a rakkoo keessan furadhaa kajuurra deddeebiin himaa turanii jiru. Garuu mootummaan Itoophiyaadhaa kanaaf hin hayyamne. Kun maaliif didama? Ameerikaan irra deebiin ammallee rakkoon siyaasaa Itoophiyaa kan furu rakkoo siyaasaa Itoophiyaa kan furu marii qofa jechaa jirti. Kun ammoo didamaa jira. Falli maali? Nuti rakkinni guddaan biyya sanii Itoophiyaan impaayira beektuun ture. Kanaaf impaayirii kun akka salphatti miti impaayira wal dheeraa ture waggaa 150 caalaa ture amma jechuudha. Kun kadhiitu amma jirrillee wanti asii achi dhidhiibatuuf ati qinannaa fakkaataa rutti akkuma bara 19 bara dargii ta'an Sillaaseen kufee kaampii lama addunyaa kana keessa jiraate ammallee akkasitti calaqqisaara. Impaayirattiin illee amma mootummaan jiraatu akkuma bara sanii amma gara foorsii gara yookiin gara biraa akka hiikaattu argitaa. Kanaaf ka duraara akka hiikaattu argita. So foorsiin isaan humni gara biraa isaan gargaaru akka dhalatee jiraataaruufi kanaaf isinii alallee ka biraa hin jiraa. Kanaaf kana mo'annoo achi hundaa'u akkuma mangistu oduma hin mo'adhu oduma hin cabsa jiru akka ture hin beektanii ammallee kanumatti baaran jechuu na fakkaata gama kiyyaa. Foorsiin gara biraa amma hin argitaa amma gara Tarkii dhaqu Rashaan, Indiyaan, Chaayinaan kun mooronnoo kenneeraafifamu. So abdii kana irra hirkatanii isinirraa kana gargaaru hin jiraa. Ka jedhutti amma gara deemaaru garas irra jiru na fakkaata. Akka ilaalaaruutti addunyaa kana akkasitti deebaaran natti fakkaata. Tole obbo Muhammad mee akkuma obbo Leenjisoon jedhu kana rakkoon siyaasaa Itoophiyaa impaayira dullatti jennu kana moo rakkoo biraatu jira? Wal dura dhaabbannoon siyaasaa Itoophiyaa
yeroo ammaa wal waraansa keessotiin raafamaa hamatti deeme kun? Rakkoonni impaayera Itoophiyaa ogi cufa rakkuma akkuma jaalaleenjisoo jedhee rakkoo impaayeraati. Impaayerri kun impaayera fitulummaadhaan guutame ogi cufa tuffii qabu jechaadha. Tuffii qabu karaa nagayaa ta'anii rakkoo furachuu hin adeeffanne ogi cufa usuma dhaadatanuu usuma humnatti amanuu kufu jechaadha. Warri ammaan duraatis mootummoonni impaayerichaa amma duraatis usuma dhaadatanuu kufan jechaadha. Kan ammaa kun dhugaadha. Mootummaan Ameerikaa dhiibbaa godhaa jirti. Waa lama asirratti tokko amma akka humniti lama addunyaa irratti dhalachaa jiruuf akkuma jaalaleenjisoo jedhee mootummaan yeroo hunda intirestii siitiif malee mirga sabaa fi sablammoota hin dhaabbattu. Impaayera sana ammoo tiksuu barbaaddi. Fakkeenyaaf amma yoo dhugatti sila rakkina impaayerichaa furuu kan barbaadan ta'e 91 carraalee argame sanitti kufaatii dargii sanirratti qabsoo bilisummaa Oromooti adda bilisummaa Oromoo irratti daba hin hojjettu turte. Amma duraani humniti TPLF kun kanuma mootummaa kana daftee garagalchitutti fakkaatee humna kana leellisaa turanii amma sunis tahaa hin jiru. Warri amma Itoophiyaa bulchaa jiru humna biraa lallachaa jiranii gara Raashiyaa, gara Turkii, gara Chaayinaa deemaa jiranii. Gara biraatiin Ameerikaaniin amma naannoon gaafa Afrikaa kuni isaan harkaa bahaa jiru waan argituuf jecha waan kun karaa nagayaatiin akka dhumatu furmaanni karaa nagayaa walitti haasa'uu malee hin jiru. Hajuu kana interestuma isaanii irraa ka'anii dhiyeessaa jiran natti fakkaata. Obbo Leenjisoo mootummaan naannoo Amaaraa godina Shawaa Bahaa Aanaa Fantaallee keessatti humnoota isaa bobbaasee Oromoota irratti lola banee jira. Gama biraatiin gara lixa Oromeelleen akkasuma aanaa kiiramuu keessaa humni isaa seenee akka jirutu dubbatamaa jira. Mootummaan Itoophiyaa mootummaan naannoo Amaaras ta'e kan federaalaa rakkoo kana dubbachaa hin jiranii. Yeroon kaaba biyyattitti wal waraansi hammaatee jiru kanatti gam tokkoon Oromiyaa jeequun kun maaliif filatame? Galata gaafii kanaafi. Ante tokko ila seenama irraa kaanee yoo ilaalle warra Abashootaa kun lachuu kan waliin kun aadaa lama jireenya isaa keessa odoo waliin jira. Angoo odoo walii tokko odoo raafuudhaan toon odoo walii jireenya isaanii haga jiranitti nagaan waliin angoo walii darbu isaanii beeku. Seenama isaanii keessa jiru. Wal loluun amala isaaniiti. Wali araaramu amala isaaniiti. Dhiiga wal jissuun amala wal deebanii amala isaaniiti. Guddin isaanii yeroo hundaa Oromoo. Rakkinni gama kiituu Oromoo. Amaarillee Oromoo duulti seenaa isaanii kan masiraa waluu beennu kana haga dhaalleetti jira kana. Ka Tigraayillee loo argine hin yaadattu. Yohaannis nugusicha isaanii Yohaannis waan inni wal lobbule hin beektan. Harka muree arraba muree islaama jeegge nama fitee kiristaana ta'e jedhanii bara wollo guyyaa kiristaana halkan islaama bara jedhan ture. Adda irratti mallattoo kiristaanaa san maxxansanii guyyaa isaan cheekii godhaa namni keenya bara san gadhume gama lachiinuu dhuma jechuudha. Kuni aadaa Oromoon senterii isaa itti uffite Oromoo. Oromoon kan dhumu yeroo hundaa dachuu gamni lachuu itti xiyyeeffatan Oromoo irra. Kanaaf addallee yoo argitan amma haga Tigreen dhuftellee yoo argitan waggaa 27 bulchite Oromoo wallo ufi kutte afaan Tigree akka baran kutte maal jedhaa turanii baallifamaatu akka ture Oromoo guyyaa afaan Tigree haasa ijoollee akka afaan Tigree akka baran godhanii mana yoo halka afaan Oromoo dubbatu guyyaa afaan Tigree akka jedhallee namni lachuu diina Oromoo. Diinni kun lachuu Oromoo irra golfitu. Qabeenya biyya Oromoo kana irra golfitu. Kanaaf aangoon isaanii Oromoo dhaa'uun gama lachiinuu ka jiru. Kana hubatuman nurra Oromoon kana hagan hubannetti tokkoon eenyuuf ka Oromoof galaaraaf hin jiru. Ijjannoon isaanii golfituu isaanii irratti rakkinna. Maaliif seenaa isaanii seenaa isaa Teodiroos yoo eenyu Yohaannis yoo Teodiroos irraa fudhate. Teodiroosiin wannoo Biritishitti fide irraa darbisaa isa fudhatee waggaa 17 akkana hin bulchee bara wallolanii inni maatamaa wallolan sani
nugusu amma fakkeenya Minilik nugusa isaatu isa jala ture isa gabbaraa ture Takil Haymaanoo isa gabbaraa ture ka biyya Amaaraa inni kun nugusootaa ture kanaaf ol fuudhee wanti isaan hojjetan nama fixuun kun isa ajajaa ture yoo san namni keenya hubatu mallee irra jiru tokko kana hennaa Oromoo akkana duulanii aannolee harka muraa calanqoo kadee kana barri sun bee bara Yohaanni nugusootaa bara ture Minilik ergamaatu militariin durii nugusni durii waraana hin deemu ka ergu gama kanatti olitti gara kana erga isaa inni gara Keeniyaa ofii Takil Haymaanootiin gara westii ergaa ofii ammoo yoo lolli dhufee jedhe gara Suudaanii akka deeme hin beektan gara irraatiin kanaaf ajaja isaa jala ture Oromoon dhumiitiin isaa yoomiinuu haannoo isa jalatti raawwatan nugusummaa isaa ture Minilik 1889 kan irraa fudhate yoo inni Maatemaa irratti du'u. Kanaaf jarri kun lachuu Oromoo fi seenaa isaanii irraa qabee irra jira. Wanti nu adda maaliif kun ta'e jennee tokkotti illee dhuhamyo. Isaanillee ofii wallolee humnaa walirraa fudhatu gamni lachuu garuu Oromoon xiyyeeffannaa isaa Oromiyaa irra. Oromoo dhabamsiisan kana. Gama lachittuu kana arguun nurra jira. Maaliif ta'e jennee yaadu seenaa irraa yookaan qaadha jirullee kama duriitiin itti fuufe gama lachiinuu. Ganuu rakkinni kenna maaliif Oromoon gama sachi kana bigaa fi lammaffaa akkas jettu waan qabuuf gara siin deemu kana irratti malee lachuu Oromoo irratti xiyyeeffatu. Walillee kanaaf irra aanetu aangoo biyya sanii dhuunfataa qabeenya biyya sanii dhuunfata jechuudha. Waggaa Milikiin irraa qabee haga amma 1991 waggaa 85 guutuu bulche Amaarri. Waggaa 85 kan biyya san dhuunfate qabeenyaan siyaasaan bakkee hundaan afaan aadaan dhuunfate isaan. Itti aanaan turan Juuner jedhu Tigireen amma yoo laatte Tigireen Raasmassuun sirriinnu kan Tigiree bule sun bulchaa ture Arsii waliin bulchaa dhiibe. Kanaaf maaf kun ta'e jennee ilaalu seenaa barraa kaanii ilaaluun nurra jira. Seenaan kan paaterni isaatti dhufe ammallee isumatu deemaa. Wadhabuun isaaniillee paaterni isaanii Oromoo irra duuluun isaanii Oromoo fixuun isaanii taargeetiin dura wallo silaalee bira isaanii jala jira. Isa yoo fixanii akka darbaa dhufan akkuma itti aanu kan argaa irraa dhalee kan jedhu barbaadaa ture kan jechuu barbaada. Tole ulfadda mee Obbo Muhammad asirratti dabalata qabdaati dhiyeenya kana aanaa Fantaallee keessatti Oromoota hedduu ajjeesanii jiranii uummata horgobbaa hidhachiisuunis cina hiriirsanii Oromoota Harrayyuu ituu fi Arsii fi Tuulamaa naannawaa san qubatan irratti miidhaan guddaan akka dhaqqabeetu dubbatamaa jira. Mee kan akkamitti ilaaltati maaliif daangaan Oromiyaa dhiibama mootummaan naannoo Oromiyaa immoo dhimma kanarratti waan tokko waan jeen qabu kun maal jechuudha? Wanti kun itti yaadamuu qaba jechaadha. Amaarri amma akkatti deemaa jiru. Amaarri diinni tokkoffaan isaanii Oromoodha. Garuu amma Tigraay irratti lola oofaa jira fakkaata malee Oromoo irrattis oofaa jira. Amma naannoo Fantaalleetii fi naannoo Karrayyuu Oromoota ituu kanaa fi dhiyaanis akkasitti karaa wambaraa kanaanii lafuma Oromoo irratti lola geggeessaa jira. Kartokkoon Oromoo irratti qabsaawaa jira. Kartokkoon Tigree irratti qabsaawaa fakkaatee Oromoo irratti qabsaawaa jira. Kana hogguu laalumaa tiraatiin isaanii guddaan Oromoodha jechaadha. Amma Amaarri naannoo mataasaa qaba. Naannoo mataasaa qaba. Oromoon dhimma naannoo isaanii keessa seenaa hin jiru. Isaan ammoo dhimma Oromiyaa, dhimma Oromoo keessa seenanii lafa babal'ifataa deemaa jiran jechaadha. Qabsoo karaa lamaa godhaa jiranii. Oromoo kana quban qabu. Oromoon if dagataadha. Oromoo kana ammallee Tigrees ta'e Amaarinis tuffii irraa qaba jechaadha. Maaliif Oromoo kana qoonnee bituu dandeenyaa kajuu amantaa isaaniiti. Lafti kee yeroo tuqamtu Oromoo callisee ilaaluu hin qabu. Amma fakkeenyaaf yoo naannoo Fantaallee, naannoo Karrayyuu, naannoo kara biraa kan diinii lafa babal'ifataaf seenu ta'e Oromoon hundinuu sagalee tokkoon daangaa isaanii eeggachuu qaban jechaadha. Daangaa isaanii eeggachuu qabanii waan kana callisanii bira kutoo osoo hin taane wanti kun akka dhaabbatu. Mootummaa amma Oromiyaan bulchaa jiru kanattis eegagaa Oromiyaan bulchaa Oromoon bakka bu'a jee diinni lafa babal'ifataa jira, Oromoon ajjeefamaa jira, lafti Oromoo saamamaa jirti. Maal godhagaa? Yoo kan mootummaan amma jiru kun diina lafa babal'ifatu kana dhaabuu kan feene ta'e uummannitti seenee waan kana ofirraa dhaabuu qaba malee waan callisanii ilaalanii miti. Afaaniin nama sobaa gartee duubanii
nama gobaa deemuu tokkaatu mul'ata. Waan kana Oromooni akka sabaatti daangaa isaa eeggachuudhaaf qophii ta'uu qaba. Daangaa isaa amma caphee hara hundaan itti deemamaa jiru kanas akka dhaabbatu gaafachuudha. Firraayis dhaabuuf qophaa'uu qaba kajuun qaba sirriitti. Mee obbo Leenjisoo waliigaltee waraana bilisummaa Oromoo fi TPLF jidduutti dhiheenya kana ta'een wal qabatee yaadonni adda addaa ka'aa jiru. Khabiraan immoo mootummaan naannoo Oromiyaa akkuma hordofaa jirtan humnoonni dargaggoonni waraana bilisummaa Oromoo karaa nagaatti akka deebi'an yaamicha godhaa jira. Yaamicha kana akkamitti ilaaltan isinii? Khabiraan immoo faallaa kana humnoota kana adamsuudhaaf ummata qotee bulaa baadiyyaaf magaalaa keessaa walitti guuree mooraa leenjitti guuraa jira. Mee yaamichi duula fi ummata gara adda waraanatti oofuu kun fala ni ta'a jettanii yaaddu? Galatoon baay'ee jira ammallee kun waan guddaa tokko seenaa Oromoo keessatti na fakkaata. Rakkinni amma dhalate kun an akka na fakkaatan rakkinna yoomiyyuu caalaa yoomiyyuu caalaa Oromoo keessa dhalateen beennatti dhalate jedhu yaada keessattuu yeroo ammaa kana. Seenaa Oromoo keessa akkanaa dhalateen beeku hagammaa. Habashaa lamaan Oromoo gama lama qabatanii duulan argineen beenu. Itti duulaaf qophaa'an tokko amma akkuma asinuu attuu beektu seenaa Oromoo OPDO'n yoo duraan ijaaramtu waraana dargii warra booji'ame ijaartee dhufte. Waraana sanii qabattee dhufte waraana san mootummaa Oromoo jetteeni saba Oromoo waggaa 27 guutuu sanyii duguggaa irra raawwatte. Kan miilli irraa cite kan dhabame kan madaa'e saamichi biyya keenya irra raawwate kana kan jennu. Seenaa kan amma ammoo deebi'ee dhalaate isarraa dhawee yoo mooftuun sun amma kati duraan isin wayyaanee TPLF ijaarattee dhufte sun amma yoo qabsoon Oromoo ijoolleen dargaggoon Oromoo sabni Oromoo irraa humnaan wal fakkaatee daangaa ka'u irraa yoo darbattu maal goote mooftuun gara naftanyaa deebite amma. Mooftuun isin ijaaratte sun gara naftanyaa deebite amma Abiyyi fa'aa warra naftanyoota jechuudha. Amma kun warra naftanyootaati amma allaa isaa wajjin godhe jechuudha. Tigiree irra gara gooftaa garawaatti filatan jechuudha. Amma kan dhalate rakkinni olaanaan hamaa fi hammaa ta'anii maaltu ta'e? Kan gara biraa maqaa adda bilisummaa Oromootiin seenaa adda bilisummaa Oromoo keessa kan jiru addi bilisummaa Oromoo kan itti ijaarame uf danda'ee saba ofirra irkatee saba ofii qabeenya Oromoo irra irkatee ofirra irkatee lola kan jedhuun kan bara hin yaadattu bara dargiin lolaa ture bara Sumaaleen biyya Oromoo kana keessatti garii lolaatu tokkochi dhaabni Oromoo Sumaalee waliin ta'e aliyaansii uumen jiru hundaanuu lolataa ture gamadachiinuu. Seenaa Oromoo keessa amma gamadachuu kan dhaabatee walitti duulaa lama jechuudha. Tigiree wajjin ta'uun amma kan biraa imaadee maqaa adda bilisummaa Oromooti. Tigiree wajjin tokkummaa seenaa isii waggaa 27 guute duwwaa odoo hin taane seenaa abbootiin isaanii amma duraan jedhe isaan Yohaannis walloon irratti hojjate isaan odoo beekan diina dhaabbataa lachuu diina dhaabbataa Oromooti. Diina dhaabbataa Oromoo kanatti eenyu tokko kan ta'e diinummaa Oromooti jiraatu. Isaan lachuu Oromoo walloluuf deemaadha. Oromoo gama lachuu isaanillee Oromooti gamanallee Oromoo. Kan wal fixu kan jidduu dhumu saba Oromooti. Lachuu saba Oromooti ati kana gargaardee kana fixa Oromoo. Ati kana wajjin dhaabee kana kan jidduu dhumu jenosaadii Oromoo irra gooftoonni oofuuf deema. Amaarri deebi'ee dhaabattee duubaan godhi kana jetti kunillee kanatu deemuuf deemaa. Oromoon hubatu irra jiru maa'edha. Dhaabni Oromoo sabni Oromoo diina lachuu dura dhaabatu irra jira. Yoo ta'e ijoolleen amma Tigiree withdraw complete immediately godhu isaan irra jiru. Diina Oromoo wajjin dhaabatuun irra hin jiru. Saba Oromootiin ilmaan Oromoo kan dhume kan waree kan bakkee dhumame suni dhiinni isaanii adda. Yoo isaan dhaqanii Tigiree wajjin dhaabatanii TDF jedhanii waliin dhaabatan mee laala faamilii Oromoo kafaadha ijoollee namni isaa jalaa dhume. Imimmaan isaanii keessa jiru. Onneen isaanii gaddaa fi dhiigaan guutameera. Odoo kana beekan dhaqanii Tigiree wajjin aliyaansii wajjin uuman. Tokkummaa waliin lolla jedhanii uumatuun soba ofii Oromoo wal ficcisiisa. Tokkottillee Oromoon bu'aa tokkollee argatu kan irratti. Heroon silaadhaa. Oromoon kun gadhaabtee irraa deebi'ee haa walloltu garri. Hireessa ati ofii silaa wal ijaaranii Oromoo daangaa wal ijaaranii
dhaaba wal fakkaatu hoggana wal fakkaata ijaaratanii haa qophaa'aniiti gaafisii wal dhattee dhufte lafa haquu irra jinde humna haaraa itti ba'u irratti garuu isaan waliin dhaabata dhalli saba Oromootiin dhumaara. Adda akka deemaa biyya keessa akka dhagaa jirutti maal godhaatti amma OPDO mooftuun biyya keessa Baalee Arsii keessa gaddeemte shanee kunoo dhufaatti amma maqaa shaneetti kennaniiran silaallee shaneen kun seenaa irraa ka dhufe waan amma silaallee dubbannuu miti. Isaanti dhufaara ani amma itti sabu ganaa lafa waraanni hin gennetti oduu propagandaan deemaa jira. Maali gaafa Oromoonni qophaa'anii loluuf dhufan shaneen jedhuuniif. Kashaneen yoo dhaqama shan ijanii naan loluuf deemu. Atamni irratti shan ijanii si ajjeesuuf deemu. Shan jedhanii ilmaan Oromoo fixuuf deemu turan. Kanaaf kan jedhaanu garri lachuu Oromoof badii hamtuu seenaa Oromoo keessa dhaaban Oromoon diina wal lolu tokko garas goree tokko gamana goree ofii dhawu wal ajjeesuun saba ofii ajjeesuun qabeenya ofii dhabamsiisuun yakka guddaa olaanne seenaa Oromoo keessatti madaa guddaa olaanne saba Oromoo keessatti gadhiisaa jiru qaba. Toleme obbo Muhammad akkuma beekamu muummichi ministeera Abiy Ahmad jijjiirama qabsoo Oromootiin wareegama ulfaatan itti kafalameen gara aangoo dhufanii erga isaan dhufanii wantoonni baay'een Oromiyaa keessatti babbadanii jiru obbo Muhammad. Namoonni baay'een hidhamanii jiru, murtii haqas dhabanii jiru, kaanis ajjeefamee jira. Sirna kana fonqolchuuf ammoo tumsa nu barbaachisa yaada ji'urraayi kan tumsi kun uumame. Tumsi kun bu'aan qabu jettaati yaada obbo Leenjisoo kanaan faallaa qabdamoo akkami yoo kan mormitan ta'e maaliif mormitan yoo kan deeggartan ta'e ammoo akkamitti deeggartan? Obbo Badri hedduu galatoomi. Wanti kun akkuma Leenjisoo jedhe seenaa if danda'e qaba. Waa hedduu keessa nu galchuu danda'a jechaadha. Fakkeenyaaf TPLF wajjin araaramuu jechuun bara 2001 keessa jalqabe ajandaa nagayaa kajuu. Ajandaan nagayaa kajuu suni mootummaa Itoophiyaatti wajji araaramnaadha. Kajuu ajandaan suni adda bilisummaa Oromoo kadiige ajandaa nagayaati jechaadha. Ajandaan nagayaa kuni adda bilisummaa Oromoo diigee san booda gara Oromoo walitti fiduurraa alagatti irkatuutu heddummachaa dhufe jechaadha. Alagatti irkachuun deebi'amee ajandaan nagayaa suni rakkina fidee deebi'ee qinijjitii wajji tokkoomuutu dhufee AFD ijaaramuu dhufee kunis Oromoo diigee haalan yeroo adda addaa diinatti irkachuun kuni bu'aan inni Oromoodhaaf fide hin jiru Oromoo diige malee TPLF wajji araaramuudhaaf yaaluun ajandaa nagayaa AFD ijaaruun ibn Eertiraatti galanii Shaabiyaa Eertiraa taa'uun hundinuu alagatti irkachuun Oromoo diige malee Oromoodhaaf bu'aa tokkollee hin finne. Gaafiin guddaan bakka kana jirtu yeroo hunda maaliif osoo Oromoon walitti irkanne osoo Oromoon yidduu isaatti nagaa hin qabaanne alagatti irkachuun kun maaliif? Alagaan bari yeroo hunda dantaa isaatti hordofa. Yeroo hunda amma fakkeenyaaf bara wayyaaniin OPDO ijaartu maaliif jaartan OPDO dhimma Oromoo keessa seenuudhaa miti addi bilisummaa Oromoo isinii wajji allaayansii qabaa tumsa qabaa maaliif dhimma keenya keessa seentanii OPDO ijaartan jennaan ummanni Oromoo uummata dhaabata tokko qofaan hoogganamu miti ummanni Oromoo uummata bal'aadha kun isin ilaaluu kajuuni OPDO ijaaranii OPDO saniin biyya Oromiyaa qabatanii qabsaa'ota Oromoo hunda fixanii ajjeessanii qabsoo hadhooytu nurratti godhanii waggaa 27 nu bitan jechaadha. Gabaabatti alagatti irkachuun Oromoon ni miidha malee bu'aa tokkollee nuuf hin qabu. Amma obbo Muhammad amma waraanni bilisummaa Oromoo akka kaleessatti miti kutaalee Oromiyaa gara kibbaa fi lixaa keessa if danda'ee soso'a. Garuu deeggarsa karaa meeshaa waraanaatiis ta'ee karaa gorsaa odeeffannootiin wal gargaarree sirna kana kufaatii isaa ariifachiisnaadha. Waliigalteen kun malee walirratti hirkatuudhaa miti. Laali kanumatti dhufuuf deema. Dura amma yeroo alliyaansii uumtu ta duraati weak side qabattee cinaacha dadhabaa qabattee cinaacha jabaadhaa wajjin alliyaansiin uumtu. Ka duraa Oromoon yidduutti nagayni bu'uu qaba. Waraana adda bilisummaa Oromoo kajuu kuni mee amma yoo asirratti gaafii kaafne eenyu isaan dhaaba kamiin hoogganamu? Waraanii jechuun
qaama qabsoo keessa jaarmee tokko amma fakkeenyaaf adda bilisummaa Oromoo damee waraanaa qaba, damee siyaasaa qaba, damee diinagdee qaba, damee dippiloomaasii qaba. Waraanni damee tokko jechaadha jaarmee tokko keessatti. Amma gaa waraanni kuni eenyuun hoogganama? Jaarmee kamiin hoogganama? Hoogganni isaanii eenyu? Sagantaan siyaasaa isaan hordofan maali? Kana hunda gaafii ka'uu jira jechaadha. Amma fakkeenyaaf waraanni kuni waraana gartuu takka jala ture qofaatu ka'ee waan kana godhe. Humniti adda addaa Oromiyaa keessa jirti. Waraanni kun seentiraal komaandii qaba. Jaarmee hoogganamuu qaba. Oromoon hundi irratti waliigaltee qaba moo waraanni kun kanuma ifiifuu godina jaaramee ifiifuu boodu Oromoo rakkina keessa galchu yookiin tokko diinatti hirkatee tokko irratti bobba'uudhaan miidhaa fidumoo akkami kana hin beeynu gaa keessa isaanii hin beeynu garuu Oromoon osoo ifii walitti hin hirkanne alagatti hirkachuun muuxannoo amma dura turerraa miidhaa Oromoo gaaga'e malee Oromoodhaaf bu'aan finne. Fakkeenyaaf Jaallenji Soree futuqee ture. Bara mootummaan Somaalee 77 bara mootummaan Somaalee lafa Oromoo qabachuuf deemtu addi bilisummaa Oromoo naannoo san ture baha Oromiyaa ture achuma ture qabsooni Somaalees lolee dargiis lolee malee hawwannoo diinaa tokkollee jala hin galle hawwannoo diinaa jala galuu dhabuun adda bilisummaa Oromoo jiraachiseeti hanga 91tti injifannoo argame saniin nu ga'e jechaadha. Hawwannoon alagaa kamuu Oromoodhaaf bu'aan qabu. Oromoon saba guddaadha. Saba of dura tokkummaa isaarratti hojjetee humna jabeeffatee jennaan humna hirkannoo tokkollee barbaaduu miti. Oromoo saba hirkannoo barbaaduu miti sabatti hirkatan malee. Kanaaf tokkummaa keenyaatu dursa ifii keenyaa wal qabachuutu dursa malee alagaan kamuu amma Tigraayin mootummaadha. Tigraay mootummaadha. Mootummaa if dandeessee jechaadha. Amma humniti Oromoodhaa yoo Tigraay wajjin alliyaansii uumte yoo mootummaa kana waliin kuffisan eenyutu upper handii qaba? Nama upper handii qabu santu waan hunda gara isaatti jijjiirrachuu danda'a jechaadha. Kun yoo gartee amma fakkeenyaaf diinni fira kiyyaa diina kiyyaa fira kiyya kajuutu jira which is kan hin dalayne kan hojjen biyyoonni waan kanatti dhimma ba'an jecha kanatti dhimma ba'an biyyoota garaagarummaa ideoloojii qaban malee biyyoota interestii lafaa diinagdee walirraa qabanii miti. Bara Raashiyaa fi Ingiliziin Hitleeriin dha'uudhaaf the enemy of my enemy is my friend Jaansuni sun ideoloojii irratti waan hirkate malee warra lafa walirraa barbaadu miti warra wal dhiisee miti warra wal ajjeesee miti. Amma namni keenya kana akka faashinaa fudhateeti itti dhimma ba'a. Impaayerii sun impaayera qawwetti amanu abbaa humna qabuutu waan hunda gara fiitti jallifata kanaan dagamuu hin qabnu kajuun qaba gabaabatti. Waan amma ammeen jedhe isa irra dabaluu barbaada beektaa. Seenama namaa keessa of duuba sabni yeroo hundaa waa moo'atu saba ofii wal dhaga'ee akkuma mati jettu kan wal dhageeffatee yaada ofii walii galtee gara tokko luucaa duuba. Seenaa irratti kama ija keenya arginee keessa guddanne. Oromoon kana dhabe akkuma mati jettu wal dhaga'uu wal dhaqee yaaduu dhabu. Fakkeenya meedaali hinnaa super power Ameerikaan bara Veetinaamii lole waan biyya san keemikaalii itti fixatee nama fi 85 itti fixatee wammaa godhuudhaaf bahee dheetee keessaa bahe. Dhuma irratti tokkummaan waan lolatan itti ijaaree mootummaatti ijaaree gaara isaaniitti keemikaalii itti naqee muka isaanii lafaqee dharee biraa bahe. Kuubaa hin beekta waan haga dhaatu Kuubaan diinummaa qaba. Akkasitti kennadhu jettee ulfinna addunyaa keessa qabattee jirti. Kuubaa isa dhiisti addunyaa gargaarte Afrikaatti gargaarte hin beeku. Asitti numa biratti South America Nicaragua biyya jedhantu jira. Biyya tenno. Isii biyya isaanii mootummaa isaanii irraa kuffisuun lolatanii Ameerikaa itti gargaaree isa irraa kuffisanii yoo jedhan itti ijaaranii meeshaa waraanaa fidanii kontiraa affeersi kan jedhan tokko itti uumanii meeshaa fiildii keessa itti kennaa fida. Dadhabamii dhuma irratti hin moo'ate. Tokkummaa waan qaban hin moo'atan. Ka Afgaanistaan Israa'el ija keenya argaa kun waan ta'e. Wali tokko dhaabatanii ka isaa irra ijaarratanii cabsanii wama paaworii super paaworii cabsan. Oromoon maaf kana dadhuu dadhabee dubbiin keenya amma. Maaliif ambatti fiina? Maa ambatti hirkanna? Humni keenya sabni keenya achi jira. Gara namaa maaliif deemna? Humna keenya maaliif waaduun hin kenna? Amma wamati jette dhaaba amma gurbaa jarma murna amma Tigiree waliin teekan. Urga jalqabe 2018 jaali qaban. Guyyaa tokko waa jedhan maamaniin beeku. Guyyaa tokko. Fooloo boona maali guyyaa tokko tokkummaa Oromoo jedhanii maamaniin beeku ufumaa uf jaju. Haalli kun rakkisa. Maaliif murna tokko kana deemsisa? Murni kun salphaa miti.
waan haaraa dhalatee illee walumarraa biraan uummatanii deemu. Isinitti bara tokko bara 1987 biyya Ameerikaa kan nu jirra yoo student baay'ee turre Oromo Union of Oromos in North America jira. Ofiisiin adda bilisummaa Oromoo akka Suudaan hin jiru. Tokkummaa walii yaadanii walii Eertiraa fi Eertiraan Tigiraan walii wanta godhan. Eertiraan ofii didda isaa walitti fiduuf. Eertiraan nu kolonii waan jette. Itoophiyaan Oromoon kolonii miti hiika isaa Itoophiyaa keessatti kanaaf Tigraayii fi adda bilisummaa tokko ta'uu rigaa oofu. Wal dura dhaabanne asitti illee akkuma amma kun jedhaa jiru kanatti Tigireen seenama amma sitti hime kan himne Tigiree wajjin Tigreeniif Amaarri tokko. Biyya Oromiyaa koloneeffatan lachuu dhiiga Oromoo gurra jiibse. Oromooniif tokkantu Oromoon tokko ta'uu jira. Kan jedhuun garuu kun taattikii oolchanii addaan baane. Yoo addaan baane waggaa tokkoon duuba fidee himan. Yoo san maaliif hojjetaatu adda bilisummaa Oromoo bakka lama baasuu godha yoo san ammoo. Warra kawwestee jiru isa yoo ittaanaa hayyudureeti achi jira. Odoo isti dhiyaa jiru dhiyaamee bahaa jiru quban qabaanne ofii kan hojjetan. Garuu warra alaatittu wal-dura dhaabatee akkas addaan bahe warri alaattu jechuu asitti. Garuu isa Oromoon bakka hundaa addaan bahee fi abdii irraa kutattee OPDO 1989 uumte jechuudha. Kana irratti Oromoo maaliif gara namaa deema? Maaliif diina hirkataa kan jedhu kanaaf gara ofiitiin deebanii humna ofii ijaaratanii fakkeenya koo dheengadda nuu taateerti ijoolleen Oromoo harka duwwaa qawwee doon tokkofne waggaa Afrikaa keessa tokkoffaan hundaan dhowwan irraa darban. Waggaa ijoolleen harka duwwaa yoo Oromoo hidhate maal akka tumee naalaan hidhatee karaa lachiinuu yoo socho'e Oromoo ka'eessa dhiisii Afrikaa tokko danda'u jiru. Rakkinni keenya Oromoo. Maaliif waggaa 150 ture kana keessa kanu keessa makame kan wal naaqee wal ulaalee jedhe kan wal adooloojii Itoophiyaa fudhatan heddummaan jira. Meebii miliyoonii ta'u hin beeknu. Kana kan nu nyaataa kan jedhu barbaachisaa barbaadeeti. Ulfaadhaa mee Obbo Ahmad tokkummaan isin jettan kun eenyu waliin dubbatameeti tokkummaan kan irra gaamu akkuma argaa jirtan paartiileen siyaasaa karaa nagaatiin soso'an sochiin isaanii jalaa danqamee miseensonni isaanii baay'een jalaa hidhamee jira. Amma sochiin waraanni bilisummaa Oromoo itti seenee jiru kun gaariidha. Garuu waliigalteen TPLF waliin irra ga'ee sirrii mitiidha yaanni keessan eenyu waliin kan mariin tokkummaadhaa godhamu Oromoo keessa? Yeroo hunda murtii uummataa malee qabsoon tun qabsoo uummataati, qabsoo sabaati. Waanii alagaa wajji godhamu hunda irratti mari'atamee balaa fi bu'aan isaa ilaalamee itti seenamuu qaba. Jabinaan strong sideidhaan alliance uumuu qabda. Alliancein dura Oromoodhaa wajjin uumamuu qaba. Amma fakkeenyaaf waa'ee waraana bilisummaa Oromoo kana yoo dubbanne waraanni bilisummaa Oromoo kuni namni nu caalaa waraana bilisummaa Oromoo kana jiraachisuudhaaf sagalee isaa jiraachisuudhaaf qabsoo godhe hin jiru. Fakkeenya ammaas sagalte bara 2001 keessa waraana bilisummaa Oromoo kana balleessuudhaaf gartummaan tun humna Eertiraa dabalattee zoonii kibbaa humna Eertiraa fidanii dho'isisan jecha waraana bilisummaa Oromoo kana akka badu yoo irra deebinee ilaalle seenaa keessatti Bergen konferensii irratti murtiin waraana bilisummaa Oromoo irratti godhame jechuudha. Oromoon akka waraana bilisummaa Oromoo akka hiikkatu akka faca'u godhamu. Kana hunda yeroo kana hunda waraana bilisummaa Oromoo jiraachuu qaba. Sagaleen isaa jiraachuu qabdi jennee qabsoo godhaa turre jechaadha. Warri amma waraana kana leellisu gariin isaanii warra gaafa sanuu irratti qabsoo godhaa ture jechaadha. Bakka isaan dhaabbatan bakka isaan turan hunda beekne jechaadha. Amma rakkinaatu ture. Rakkina adda bilisummaa Oromoo bakka hedduutti qoodeetu jira. Gartuun adda bilisummaa Oromootu hundinuu jirti har'a. Waraana leellisuu waan adda addaa leellisuu haa jiraattu malee miseensonni isaanii biyya alaattis biyya keessaas naannoo hunda jiru. Miseensonnummaa waraana bilisummaa Oromootu godinaalee hunda keessa jiru. Kana hundaa'u mari'achiisanii waraana Oromoo tokko waraana gartuu tokko osoo hin taane waraana Oromoo kan Oromiyaa callaqqisu kan uummata Oromoo hunda keessatti haammattee socho'u tokko waliin waraana biyyoolessa waraana Oromoo tokko uumuun ni danda'ama. Amma waraanni kun amma eeggatame kun waraanuma shanii jala ture jechaadha. Zoonii kibbaa amma yeroo dheeraadhaaf achuma ture. Dhiyaa kanattis ijoolluma eeggattoonni jetteetu jajjaaramee malee achuma turanii
haa ta'u immoo yeruma asbaan kanaa silaa mari'achiisanii Oromoo hunda mari'achiisanii waraana Oromoo tahanii as bahuutu irra ture. Garuu akkaataan isaan itti as bahanillee nu malee namuu hin jiru, nu malee namuu maqaa kanaanis dubbachuu hin danda'u kajuu xiqqoo isaaniifillee gaarii miti. Garuu an kan iyyuu humnitii amma biyyatti galuun suni namni tokko lama haa galu har'a deemuu qabne biyya san keessa haa jiraatu malee hundinuu gartuun adda bilisummaa Oromoo turte hundinuu waan ta'eef waraanaas ni qabdi, waan ta'eef dirreerraas ni jirti. Lallabdee miidiyaarraa lallabaa haa ooluu dhabduu malee namni numa jira. Kana hunda mari'achiisanii dura Oromoo gidduutti nagaa buusanii rakkoo kanaan dura turtettillee akka itti furmaata godhan akeekanii achirraa akka Oromoo bakka bu'anii socho'uun ni danda'ama ture. Kun hundinuu hin godhamne jechaadha. Amma akka laallutti an akka kiyyatti haala kanaan yoo deemame amma waraanni seentiraal komaandii hin qabne, jaarmaya siyaasaa isa hoogganuu hin qabne bifa adda addaatiin ijaaramee yoo adeemu ta'e gara fuula duraatti anaarkii ta'e ifiifuu Oromoo rakkoo keessa buusuu danda'a. Waan ta'eef kun hundinuu itti mari'atamee hundumaan qabanii kaan hin jiranii jechuu kana dhiisanii ni jiranii namni adda addaa ni jira mari'atamee waraana Oromoo kan Oromoo bakka bu'u kan qabsoo Oromoo hoogganuu danda'u tokko jaarmaya akkasii dura argamsiifatuutu dursa san booda immoo waraana humna jaba waraana Oromiyaa bilisoomsuu danda'u uumuu ni danda'ama kajuun qaba. Amma bifa kanaan anis waraanaan ijaara atis waraanaan ijaarta haalli nu mudachuuf deemu haaluma Somaaliyaatti ta'uuf deema. Kanarraa waan Somaalee mudateerraa barachuu qabna kajuuf marii nu feesisa kajuun qaba. Oromoo walitti mari'atee humna kanallee humna Oromoo godhuu danda'u qaba. Kanaafuu marii feesisaa uumaa hin jiran jedhanii wal tuffiidhaa yoo walirratti harkaanfanne boru gaafa waa jiraatanuu akkam ta'uuf teenya kajuu itti yaaduu namarra jira jechuu barbaadeeti. Tole ulfadha. Mee obbo Leenjisoo yeroo baay'ee dhimma siyaasaa Itoophiyaa keessatti kan himatamtu Eertiraadha. Eertiraan dhimma siyaasaa Itoophiyaa keessa maaliif lixxe jettu? Bareeda galatoom. Waa tokko ilaaluun nurra jira beektaa. Eertiraa, Tigraay, Amaara jarri kun sabuma tokko. Obboleewwan tokko. Of bulee achi adda taa'eef ilaali. Eertiraan illee impaayar Itoophiyaa jiraattuu barbaada. Kanaaf Oromoo seenaa isii duratti guyyaa tokko Eertiraan durirraa qabdee guyyaa tokko Oromoo waliin dura dhaabatti yeroo hundaa. Yeroo hundaa dura dhaabatti. Gaafiin Oromoo Itoophiyaa keessa hiikame ayyuu dur. Innaa Tigireen ofii Oromoon kolonii jettu isaan kolonii miti jedhaa turan. Maaliif? Isaa walabummaa isaa durillee taanaan Itoophiyaa turanii Xaaliyaanii dhufaan irraa bayan. Tokkuma turanii miti. Waggaa 50 Xaaliyaanii jala bulan. Xaaliyaanii as yoo deeban riiferaandamiin deeban rakkinni isaanii eessa dhalan. Akkuma naannoo garbaa godhu achi jalqabe. Malee Itoophiyaa irraa jibba Itoophiyaa hin qabu jarri. Kanaaf lannisu addaa isaan baasee kun Tigiree gollooluu isaanii rakkina madaa ka uume 1998 san uume garuu isaan ammallee taanaan Itoophiyaa waliin ilma obboleewwan tokko fedhii qabu Itoophiyaan tokko taanaan waliin taati ikoonoomii jireenya isaanii akka yoo ta'u. Yoo bara Hasillaasee ilaalte sima xuruu amaasen jiran kana baasee Shaashamannee keessa 60 malkaa'uu dhaadana. Achitti ijoolleen kun afaan Oromoo akka Oromootti beeku. Afaan Oromoo aadaa Oromoo akka naannoo Arsiitti aksimisanii haasa'u. Maaliif akka jiru lafa kennaniif? Maaliif Arsiin barasa Arsiin lafa qabuutu Arsiin ofoon Oromoo riijeen keessaan Arsiin apartaadii jedhuu dandeettu. Apartaadii Saawus Afrikaa akkas jechuu dandeettu Arsiin tokkotti lafa qaban yoo baala baatota kennanii alatti lafa qabu. Lafa warra alaati. Dhufanii lafa kan itti kennan kumaatamootaan itti kennan malkaa'uudhaan jedhanii Shaashimannee irratti ilaalaa jira. Maal achiin Tigireetti dhufte irraa buqqise jira kan. Yoo yaadu irraa innaati kennan Eertiraa ittiin gaatte innaa wal lolan sabbaasti biyya sanii. Kanaaf aadoon kun ganaa jira. Kanaaf intarestii qabdii deebuun waliinuun ta'anii federeeshinii uumanuu eentu hin beeku. Waan dhufu hin beeknu gammallee Eertiraan deebitee federeeshinii jettee dhufuu illee dandeettu. We never know. Intarestii guddaa qabdi. Namni isii educated Xaaliyaanii jala waan baay'ee makaan waa hundaa danda'u. Kanaaf intarestii qabdii nu amma itti ilaalaa jirru Eertiraan hin qabdu jennee hin dandeenyu. Eertiraan wanti godhaartu kan fedhii intarestii saba isaaniitiif godhaarti. Akkuma Amaaraas akkuma Tigiree jechuudha. Tigireen illee maal Oromoof. Amaarri illee maal Oromoo irratti. Eertiraan illee Oromoo jechuun Oromoo kibbaa kanneen jechuudha.
Kana understanding onnu malee hin qabdu jennee hin dandeenye. Abiyyi maaliif dhaqee maame jalatti gargin beeka kan hin beeku waliin beeku. Tigireen illee wallaan Tigiree maali? Paawurii isin jedhu yeroo lolassanii Tigiree kafidee aangoo irra kaa'ee Eertira. Irraan ga'ee adda bilisummaa Oromoo kuma 20 haga 30 kafite Eertiraa fi Tigiree beeku. Eentu ficcisiisee yoo jenne dhugaa lafa jiru nu beektan garaan kun Oromoon kun waliin dhufa jedhaa himuu dadhaba yeroo dheeraa cadhisaa ture. Kan itti kenne eenyu? Namoota biyyaa yennaa waraana san kan Oromoo taa'ee dura itti aanaa fi security chief isaaniitti galche. Itti aanaa isaaleen tolata akka namni hin beeku. Security fi daawwiti ibsaa akka namni hin beeku. Isaantu galche. Isaan waliin maatanii mooraa galchaa dhaqanii marsanii mooraa Oromoo keessa waraana Oromoo kafitti labsaan Tigiree fi Eertira. Gaafa waraanni sun dhumu biyyaa baay'ee Tigireen hin jettee miti. Amma paatoota warri biyyaa hin sama keenya dammassinee keessaan baanu maal godhan? Security Eertiraaf Tigiree ta'ee nu eessa? Daawwiti ibsaa fa'a dhaqanii badii gammadaa fa'a qabama. Otoo deema kan mana namaati otoo haara galfatan barsa dhaqanii kennaniitti. Nadhii ga'een mul'isa abbaa gadaa onnii mooraa ijaartuu jennaan itti baratanii ajjeessan. Guutammaa hawaasaa odoo akka namoota hedduun akkasitti fita warra biyyaa hin baanu akka ficcisiise warruma makaan jiru kan kamamma deemaa jiru kan biruuchi biraanchi makaan. Kuni cadhimnee garaa odoo nu gubu hin nu jennee cadhimnee teennaan. Adda diiganii bakka hin geenye lafa yala nu dabar namni hundaa dhume addaa facaasanaa. Kuni rakkina uumaa achi baanee biyya san dhaqame achi ka'amee hirmaanii haga kana godhanii nama ofiisii baay'inaan ibsaaf jirsa ji'a jahaaf yoo irra kaayan 1999 ji'a tokko odoon guunne keessa baay'ee Eertiraa biyya saba keenya fitte kamamdaatiin wal qabu jechuun maaliif akkuma fitte san ofiisii achi galan achi waan ta'e nu hundaa waan beeku addi waloo achi diigame. Wayyaa opiniyoon biyya keessatti waraan Oromoo fi saba Oromoo sanyii duguugaa itti raawwachiifte opiniyoon TPLFin. Alatti ammoo Eertiraa isaan qabattee Oromoo diigan. Kun biyya Oromoo alaa diigaa kun biyya keessa Oromoo irra sanyii duguugaa qabeen isaa saaman. Kun seenaa Oromoo keessa waan jiru waan dhofamee jiran waan ifaa lafa jiru namni hundaa beeku. Himu gabbanii malee waan namni hin beekne hin jiru kana. Kuni rakkina guddaa. Kanaaf Eertiraa interestiin qabdu jennee hin dandeenyu. Interestiif dhuftee biyya isaanii wal gargaaranii godhaaru. Tokko maaltuun Amaariyaam Tigiree isaan Amaaree walii allaansii godhanii soo ageenis Tigiree maaliif godhan? Tigiree lola waan itti banteem asiin dura. Kanaaf aarii itti waan qabaniif godhan. Kanuma malee garaagarummaa isaanii loluun walii araaramu aadaa isaaniiti. Kunallee beekuun dura jira. Interestii qabu jettanii yaadan. Tolemee obbo Muhammad gara xumuraatti adeemnu amma akkasiin jettanitti waraanni bilisummaa Oromoo sochiin itti jiru jajjabeeffamuu qaba garuu mariidhaan waliigaltee godhuu qaba. Kana ammoo hawaasni Oromoo irraa mari'achuu qabaadha yaadni keessan moo waraanni bilisummaa Oromoo guutumatti TPLF waliin waliigalteen kun sirrii mitiidha? Beektaa humna ittisaa qabaachuun barbaachisaadha. Waraanni bilisummaa Oromoo jiraatus qaba. Akka jiraatuufis warra dura qabsoo godhaa ture. Gaafa warrummaan amma duubaa isaa ta'anii dhoykataniiti isaa ta'anii waan kana leellisu waraana irratti waraana kana dhabamsiisuuf qabsoo godhan. Warri sagalee ta'ee fi waraanni bilisummaa Oromoo jiraachuu qaba. Qabsoon hidhannoo jiraachuu qabdi gaafa jennee falminu. Warrumaarra waraana leellisu kanaatu warra qawwee qofatti amanu nuun jechaa turan. Warra gartee haala addunyaatii wajji jijjiiramuu hin dandeenye warra qawwee qofatti amanu nuun jedhanii nurratti akka malee nurratti bobbahaa turanii hanga mana seeraatti nu dhiyeessan tokkotti illee nurratti bobbahaa turanii jechaadha. Nuti haa jennu waraanni bilisummaa Oromoo jiraatus qaba gara fuula duraattis ni jiraata. Garuu amma akkama deemamaa jiru kanatti waraanni kun waraanuma gartuu tokkooti. Haa ta'u immoo Oromoon mari'atee amma fakkeenyaaf diinarratti hirkachuu dura Oromoon akka walitti hirkatu Oromoon akka mari'atu maaliif yoo laafinaan osoo tokkummaan qabaanne diinatti hirkanne bu'aa diinaatiif malee bu'aa Oromoo argachiisuu hin dandeenye. Fakkeenyaaf amma dogoggorma adda bilisummaa Oromoo keessatti 91 dhaabota Oromoo yeroo san jiranii wajjin tokkummaa uumuu dhiisaniiti. TPLF wajjin, Shaabiyaa wajjin, warra nu balleessuuf deemu wajjin dhaabbate jechuudha. Adda bilisummaa Oromoo mataansaa wanti sun dogoggora ture jechaadha. Osoo humniti Oromoo gaafa san turte
IFLoon jira, addii tokkichummaa kawaaqoo jira. Jaarmaa hedduutu ture. Osoo jaarmanni Oromoo yeroo san jiran wal qabatanii, Oromoo qabatanii, saba Oromoo guddaa kana qabatanii, Tigreen carraa waggaa 27 nu bituu hin argattu turte. Ifii keenya akkuma ammaa kana wal tuffachuun, ana malee jechuun, osoo nuti keessa keenyatti wal yaannu, diinni humna jabaadhaan, diinni nuti silaatumsa qabsoo waliin qabna jennu, humna jabaadhaan nu caalee waan san hunda gara isaatti deeffate jechaadha. Habashaan kun ismaartiidha. Habashaan hogguu cufa tooftaa warra Eertiraa, warra Wayyaanee fi Amaarrilleen akka waliigaltu, akka waliigaltaniif hojjedhu, akka waliin galle godhi. Tooftaa laal. Tooftaan isaan itti dhimma bahan kana. Si wajji waliigalu ammoo si wajji waliin galle. Waan si wajji qabsaawwan fakkaatu ammoo si wajjin sirritti qabsaawaa jiru. Tooftaa akkasiisanii dhimma baha. Akka keenyamma waanuma irraa boru aangoo yookiin xixiqqaa liidara tahuu kana hin laalan jirri waan waggaa 10 waggaa 20 booda maaltu tahaa kajuu laalu. Gara biraatiin Habashaan sadeenuu Eertiraas, Tigreenis, Amaarrinis uummata kuush kana Oromoo dabalatee uummanni kuush kuni akka humna jabduu gaafa Afrikaatti hin taane barbaadu. Somaaleen ni diigan, Oromoos akkasumatti diigaa jiran, Afariin akkas. Amma rakkoon guddaan Eertiraan qabsoo Oromoo irraa qabdu, Oromoon kun saba guddaadha yoo tokkoome uummata kuush kana hunda wali qabee humna jabaa gaafa Afrikaatti tahaa hegeree keenyaaf gaarii miti kajuuf akka qabsoon Oromoo impaayera Itoophiyaa keessaan baane Oromoon akka walaban taane irratti hojjetu. Kanaafuu ani asirratti khaniin gorsuus khaniin jechuu barbaadu. Oromoon yoo ifii isaati tokkummaa qabaate qofa diina mo'uu danda'a. Fakkeenyaaf 2018 uummanni keenya harka duwwaa Wayyaanee kaasee waan Maqalee galcheef qawween takkan dhukaane beeki gaafa sana. Tokkummaa qofaan kaase. Oromoon tokkummaa qabu sodaatamaadha. Wanni alagaan gargar hin hirtuuf, wanni alagaan yeroo hunda adda nu baaftuuf tokkummaan keenya akka humna jabaa ta'e waan beekaniif. Nuti immoo kana wallaalleeti wal qoqqooduu irratti, ana malee jechuu irratti, mirga Oromummaatu walirraa mulquu irratti bobbaanee jirra jechaadha. Kuni dhaabbatee Oromoon mari'achuu qaba, akka sabaatti mari'achuu qaba, akka biyyaatti yaaduu qaba. Qabsoon kun bifa hedduu nunuma qaba. Akkuma sagantaa adda bilisummaa Oromoo irratti yoo ilaalte amma utubaan qabsoo eenyoo guju saba Oromooti kaayee diinonni qabsoo eenyoo guju warroottan Itoophiyaa leellisan hunda akka diina qabsootti lafa kaayee jechaadha. Kanaafuu utubaan qabsoo Oromoodha, uummata Oromooti, saba Oromooti malee tumsa alagaatii miti. Kanaaf Oromoo wajjin mari'achuudii fi humna Oromoo dura tokkomsuu irratti yaada tokko Oromoo yaada tokko qabachiisuu irratti yoo hojjenne irra bu'aanuu qaba. Meebbo Mahammad reefu waraana gartuu tokkotti jettanii gartuu jechuun maal jechuudha? Waraanni kun golee Oromiyaa mararraa ijoolleen itti seentee itti dabalamtee leenjitee hidhachaa akka jirtudha. Odeeffannoon qabnu waraana gartuu hogguu jenne akka uummanni akka malee ittiin hubanneef mee adda nu bobaasa? Waraanni kun yoo dhugaa dubbanne amma yeroo dheeraadhaaf amma adda bilisummaa Oromoo shanee gumii jala ture. Humnuma adda bilisummaa Oromoo shanee gumiitti ture jechaadha. Osoo gargar hin bahin duraas akkasuma ture jechaadha. Humnuma jaarmee kana jala turteetu gaafa jaarmenni kar tokkoon karaa nagaa biyyatti galu gariin isaanii hin galu jedhanii hafan jechaadha. Rakkinoonni adda bilisummaa Oromoo gargar qoode egaa achuma jira jechaadha. Rakkinoonni adda bilisummaa Oromoo gargar qoode achuma jira jechaadha. Amma ijoolleen kun yeroo dheengadda labsitu rakkinoota kanaan duratu kan tokkollee hin tuyne Oromoon tokkummaan Oromoo walitti dhufee haa mari'atu hin jenne tokkummaa nu barbaachisa hin jenne akka itti isaan as bahanis xiqqoo nu malee namuu hin jiruudhuma. Mee obbo Mahammad yeroo baay'ee Oromoo walitti dhufee ni mari'ata. Waliigaltee marii saniin ragga'e gara hojiitti irratti rakkoon mudata. Amma hangi waliigale yoo hojjete maal rakkoonsaa? Oromoon rakkoo keessa jira waan ta'eef. Inni sun rakkoo miti. Namni hangi waliigale waan danda'u hojjetuudhaaf ni danda'a. Garuu inni kun furmaata nuu fidamuun fiduu kajuu fageessinee ilaaluurraa kan ka'e malee namni yoo akkuma waliigaleetti waa hojjete ifii waluma irratti hin bobbahin malee wal duran dhaabbatin malee yoo waa hojjete uumaan qabu. Nuti amma akkatti ilaalaa jirru akka sabaatti ilaalaa jirra. Rakkinoota lafa jiruutu jira. Rakkinni sun osoo hin furamin waraanaanis furuu hin dandeessu. Rakkoo sanii osoo rakkoo san dura furuu irratti osoo waliigaltee dura uumuu irratti hojjetame gaariidha. Kanaafuu nuti waraana bilisummaa Oromoo duriis sagalee taa'aa turre. Duris ittiin komatamaa turre, ittiin warra radicals, warra qawweetti amanu nu jaamaa ture,
Kanaafuu rakkoo irraa hin qabnu garuu yoo dandahame rakkinoota kana dura turaniif akka furmaata ta'uu danda'anitti hojjechuu qabanii kan wajuun qabaa asirratti gama xiyyaana. Nama booleen Jesuusnis yaada keessan xumura laadha. Bareeda. Waa tokko of duuba deebinee hubatu nurra jira beektaa. Seenaa Oromoo keessatti nama irraanfatamee jira beektaa waa'ee tokkummaa kana irratti. Baaroo Tumsaa. Hinnaa addi bilisummaa sagantaa adda bilisummaa Oromoo ka baarrisiisa. Eenyu akka baarrisiisa illee beekna mana eenyuutti illee akka baarrifame hin beekna. Eenyu fallee namoota baarrifame taappii warra godhe jechuudha. Adda bilisummaa yoo ijaaru daangaa Oromoo yoo dhufanii barra yoo ijaaramu tokko daangaan namni Oromoo keessaa nama hogganni isaa Oromoo akka isa fakkaatutti ijaarame. Hundinuu akka keessa of argu naannoon hundaa akka keessa of argu dubartii dhiiraan akka keessatti of argu akkasi ijaarame. Beekumsa isaatiin Oromoo odoo barasa Oromoon bara waliin beekne tama bara wal beekte ta'a waliif fidanii bakka akkasi ijaarame. Dhaabni sun akkasi guddate. Haga diigamu haga booda diigamutti. Hoggana isaa waraan isaa akkasi ijaarame. Kasaba isaa calaqqisu. 11,991 galanii dhaaba hedduu gale. Dhaaba nu calaqqisu ka'e maajooti Oromoo isa wale. Kanan nu fakkaata hunduu keessa of arge. Qawwee qabatee shiftaanuu qawwee qabatee hin tokkosu. Lurra akkinnaa miti. Inni biyya baafta jechuu miti. Gandaan tokko rakkoon hiika jechuun diina tokkosuun garuu namni tokkollee yoo diina tokkose bareeda. Garuu akka sabaatitti akka biyyaatti uf laalutu olaanu ta'a. Rakkinna fide maali? Gaafa tokko Itoophiyaan impaayera akkami Itoophiyaan impaayera diimokiraatii ta'e hin beeku. Impaayerri federaalii seenaa ilma kamaa keessatti hin beekamu. Impaayera kennatti mootummaan ce'umsaa impaayera odoo hin diigamne ijaaramee hin beeku. Impaayerri seenaa impaayeraa keessatti namaa bilisummaa isa irraa firii gadhiisee deemu jiru haga humni ittiin jabaanne. Humni ka jabaatuun kasabaatiin kun seenaa addunyaa irra qawweenis baa'uu danda'ama. Odoo qawween tokkoof dallee baa'uu danda'a akka Indiyaan argina fakkeenyaatu jira addunyaa kana keessa. Sabni akka jiru dhaabatee akkuma ijoolleen Oromoo goote isaan duuba Indiyaan asiin dura Indiyaa hidhee jira seenaan yoo dubbise. Indiyaa ajjeesee bakkeen itti hidhan dhabamee jira. Isa baafa gaandi South Africa ari'amanii dhufanii saba ofii diigotaan ijaaran. Sabni ka gubate sun akkuma Oromoon gubatee jiru kana yoo kun explodii godhu. Dirree daangaa gadhaabte miliyoonii yoo san bara sun 250 miliyoonii ture na fakkaata Indiyaan. Indiyaan Biriitishii uumama godhu harkaa baatee ol kaatee nagaa na wal jettee firummaa fi qabattee keessaa baate. Oromoon qawween allee ogoo danda'a. Fakkeenya ijoollee Oromootu dheengaddamu. Daangaa waliin dhaabte harka duwwaallee Oromoo bilisumsaa danda'a. Waraanaan illee bilisumsaa danda'a. Addunyaatti waraanaan kabaase guddinni isaa. Kanaaf ganda tokko qabatanii fiiguun Oromoon daaversitii qaba Somaaliirra. Oromoon daaversitii guddaa qaba. Maaliif waggaa 150 hagamii guutuu waluun argine sabni kun beekama. 1990 waliin arge. Amboor hennaa guddaadhu. Oromoo afaan arsii beektaa jedhaa guddaa. Nama afaan arsii beeka jedhaa guddaa. Aadaa arsii beektaa jedhaa guddaa. Hin beekne Oromoo gara biraa. Guddinni kennaa dhugaamsii jedhaa guddinni Oromoo gara alabaayee taate. Haga alabaa arge booda achiin booda. Keessattuu nama xinnoo iddoo nama xinnoo beeknu Oromoo sentira Oromiyaa. Hin argitu hin beeku beeksisamni wal yoo san bara sanitti. Saba akkasii seenatti hoggan akkasii dhaaba akkasii ijaaruu hin danda'amu. Adda baarri sabni Oromoo wal qabatee daangaa beekummaa sabummaa isaa beeke hoggan isa calaqqisu dhabe. Dhaaba isa calaqqisu dhabe. Gandaa utaaltee qawwee tokkoof ta'e eenyu sababbaaf. Daaversitii isaa kun Sumaalee caalamoo. Guddina isaa akka isaatiin akka kanaaf akkasiin bakkee hundaatuun qawwee qabannaa waliin deeggarsa dhufu. Kanaaf kan jedhu jarri kunis hin lolinaa jedhaan hin jiru. Diina wajjin hin ta'ina kan nu jedhaaru. Diina wajjin dhaabatina. Tigireen istaanding inni yeroo diina dhaabbata. Haga rakkinna isaanii dhiifama gaafatanii gumaa kan ajjeessaniif kan madeessaniif kaffalanii dhiinummaa isaa kan hawwaafaa dhiifamaa yoo ga'an duwwaa walii dhufu araaramni waliin dhafa dhangaan. Hundi ko amaaraa illee kanuma ture. Lachuu diina dhaabata. Kanaaf Oromoon afuufit deebee luka lamaan gad dhaabatee walitti hirkatee qabeenya isaa dhuunfatee hin danda'a dandeettii san qabaata kana ka godhu hogganni akkasii dhabaa
Ijoollee nama loltuun lolina jiraan hin jiru. Gara saba keessanii deebaa tokkummaa waamaa tokkummaa dhufaa jiraan Tigiree wajjin ta'inaa jiraan malee lolina jiraan hin jiru. Diina keenya wajjin yoo ta'an saba keenya qoodanii jedha. Sabni keenya gaddoo qaba. Dhiiga lafa keessa. Onnetu dhiigaadhaa biyyoota. Faamilii hagam beenan ka dhiiga irra akkas boo'aa. Eessa bu'ee kan inni dhabanitu jira biyyan. Ka du'ellee kan hin du'e hin jiraa kan beenan jiru. Kama daa'e biyya Oromoo yoo dhaatti ka harki irraa qiit, ka miilli irraa qiit, kama daa'e, ka harki irraa hagam argi. Ka godhe isaan. Ka godhe ammoo tokko OPD uummataan ammallee godhaartu ta'an. Jarri kunoo Tigiree ka gara baay'ee uumattee amma mogarke waliin ta'inaa jara kanaan jedhaa jiraanii saba keessanii godhaa saba keessanii lachiinuu lolaa jira. Haa wal loltu jarri. Ka cabsitee dhuftee qophaa'ee ka dhufsanii jedhaa jiraanii malee jaraan gibba jaraan qabne haa lolu hundi isaaniitu akka lolu garuu tokkummaa sanitti garas deemaa ka jedhu qabna. Kan jedhu barbaada. Tole obbo Muhammad Ahmad akkasuma immoo obbo Leenjisoo yeroo keessan fudhattanii turtiin waliin gootaniif dhugumatti ulfaadhaan isinin jagalatooma. Badiri gaba. Obbo Badiri hedduu galatoomi. Waan guddaan hedduu galatoomi. Galatoomsi jira. Xumura waan hundarra jirraa gaa. Bakka isinii haasa'uun barbaachisaadha. Tole daawwattoota keenya turtiin obbo Leenjisoo Horoo fi obbo Muhammad waliin gaggeessine gaasaan gammaa daawwattan ture. Egaa marii kanarraa hubannoo akka argattan abdiin qabaa. Egaa keessummoonni kiyyaa yaada tumsa waraana bilisummaa Oromoo fi TPLF jidduutti dhalate ilaalchisuun yaada Oromoota bakka lamatti qoode yookaan ammoo yaada namoota garaagaraa kan jiddu galeessa godhate ture. Egaa turtiin waliin gootaniif ulfaadhaa. An Badrii Yusufi qophii biraatiin wal agarraan gasittu nageetti. BBS burqaa odeeffannoo haqaa.